Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya Annaabasaa Waaqjiraatii oduu raadiyoo sagalee Oromoo kan Amajjii 3 bara 2018 qabadhee dhiyaadheera. Hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Toronto keessa jiraatan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo haala addaan kabajatan. Ayyaana Amajjii 1 bara 2018 kabajame irratti waraanni bilisummaa Oromoo humna riphee lolaa humna mootummaa jabaa dadhabsiisuu bakka adda addaatti dhokatee ijjannoo adda addaa fudhachaa jiru ta'uun ibsameera. Riphee lolaan deeggarsaa fi humna horachaa kana deemu ta'uu fi bu'uurri riphee lolaas uummata akka ta'e sirna kanarratti ibsameera. Waraanni Oromoo hundeen gaddaa bachaa jiraachuu kan ibsan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo uummanni bilisoomuu barbaadan marti hirmaachuudhaan warra lubbuu isaanii tokkitti gumaachan waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dirqama akka ta'e hubachiisaniiru. Ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO konyaa Switzerland keessattis milkiidhaan akka gaggeeffame beekameera. Ayyaanni guyyaa oboo kun biyya keessaa fi dirree qabsoo adda addaa keessattis bifuma adda addaatiin kabajama akka jiru odeessinu ga'e hubachiiseera. Uummati Oromoo godina Jimmaan naannoo Oomoo naaddaa jiraatan sirna gadaa haaromsuutti jiran. Jila sirna gadaa jalqaba torbee kana keessa odaa diimaa taa'e irratti gadaan Oromoo waggaa hedduuf addaan citee ture akka deebi'u lallaban. Seera isaa duriitti deebi'ee wal gaafatee wal hafuutu jedha sirni gadaa. Kanaaf adeemsa dheengadda deemne keessatti jechuudha godina sagaltuu lixa shawaa magaalaa Ijaajjii irratti wal geenye odaa bisin dhaqneera ilmaan maccaati jechuudha. Oromoo maccaa warri jedhamu odaa bisinatti durqintiin ummataa irratti wal gahee seera tumate akkuma silaa hajii abbaatiin abbiraa ka'e babal'ina lafaatiin etuu bal'ifatu naannoo odaa bisinirra seera tumate etuu bal'ifatu dhufee godina kana fudhatee akka hamma sin baallisa isaa qabdan deeme jechuudha Oromoo. Jila magaalaa Sandaaboo fi Sarbootti taa'ame irratti abbaan gadaa uummata aanaa 3 waliin mari'atanii jiran. Gadaa haaromsuun kun kan lallabame aanaa Oomoo naaddaa ganda Sayyoo Adaamii qeessa dachaatti akka ta'e hubatameera. Gadaan bakka adda addaatti yeroo ammaa kana deebi'ee haaromsamaa jiraachuunsaa kan beekamu. Uummati cunqursaa wayyaanee jalatti argaman marti gamtaan falmaa isaanii akka itti fufan waamichi dhiyaate. Waamichi kun kan dhiyaate falmaa fi mormii xumura gabrummaa guyyaa kaleessaa Oromiyaa magaalaa Giincitti gaggeeffamaa oole irratti. Mormii kana irratti uummata hedduun argamuun sagalee tokkoon cunqursaa saamichaa fi roorroo sirna wayyaanee balaaleffataniiru. Sirnicha hundeetti buqqisuufis kutannoo isaanii daran akka jabeeffatan mirkaneessaniiru. Kun kanaan otoo jiru mormii fi diddaan Oromoo jabaatee itti fufee jiraachuun beekameera. Oromiyaa lixa godina Wallaggaa ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa keessatti guyyaa kaleessaa sirna mormii guddaa gaggeeffameera. Mootummaan wayyaanee humna guddaa naannoo sanatti bobbaasuunis hubatamee jira. Akkasumas godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuutti mormiin ture lubbuu nama tokko kan dhabsiise yoo ta'u mootummaa wayyaanee hedduu sodaachisee raasaa akka jiru beekameera. Uummatis gamtaadhaan ba'ee sirnicha mormuutti akka jiru odeessinu ga'ee hubachiiseera. Guyyaa kaleessaa Oromiyaa giddugalaa magaalaa Hincinnii fi Burraayyuuttis fincilli kun bifuma wal fakkaatuun itti fufee ooleera.
odeessa guutuu argachuudhaaf sababa intarneetiif rakkisaa ta'ullee odeessi turee nu ga'e kun akka hubachiisutti Oromiyaa bakka adda addaa keessatti ammallee fincila deemaa jira. Oromiyaa kibba lixaatti kan argamu Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis guyyaa kaleessaa fincilli kun jabaatee itti fufeera. Mootummaa wayyaanees fincila kana dhaamsuuf humna guddaa naannoo sanatti bobbaasee akka jiru beekameera. Akkasumas Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti bara haaraa laalchisuun barattoonni naannoo sanatti argaman ayyaana sana sirnaan kabajatanii akka jiran odeessi nu ga'e hubachiiseera. Barattoonni waraqaa waamicha adda addaa maxxansuudhaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi ayyaana birboo sirnaan kabajatanii akka jiran beekameera. Gama kaaniin mootummaa wayyaanee Oromiyaa keessatti akkaataa fincila irratti dhaaban irratti mari'achaa akka jiru odeessi nu ga'e hubachiiseera. Gidduu kana labsii hatattamaa baasuu moo humna baay'inaan bobbaasuu kan jedhu irratti marii guddaarra akka jiran beekameera. Ala kana qabbaneessuudhaaf ammallee jilli addaa bobbaafamee Oromiyaa keessatti jaarsoliin maanguddoo akkasumas abbootii amantaa adda addaa walitti qabuudhaan uummata tasgabbeessuufis tarsimoon bahee akka jiru beekameera. Haa ta'uutii uummati Oromoo bilisummaa isaa dhabee jiru aga deebifatutti diddaaf mormii kamiyyuu karaa danda'een itti fufa jechuudhaan qeerroon Oromiyaa odeessa dabarsee jira. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Waamicha hawaasa Oromoo Melbourne Austraaliyaaf waraana dirree irratti lubbuu isaa kennaa jiruuf ga'een keenya maal ta'uu qaba? Kabajaa fi yaadannoo guyyaa waboo irratti argamu, walitti dhufanii mari'achuu fi yaada gumaachuu, maallaqaan bira dhaabbatanii hidhannoo waboo guutuu, irroomsuu fi lolchiisuu fa'aa ta'uu mala. Carraa kana immoo adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa isinii qopheessee jira. Guyyaan Amajjii 7 2018 sa'aatiin waaree booda sa'a 1:00 hanga galgala sa'aatii 7tti yeroo ta'u bakki Kensington Community Recreation Center corner of Altona Street and Kensington Road. Carraan kun isin darbin kottaa hirmaadhaa isiniin jenna. Yaada dabalataaf bilbila duwwaa 4 21 797 896 yookiin duwwaa 422 13 812. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa. Lalabanne nu qabsaa'oonni iyyanne nuti dirmaddaa nu jabeessa nuti dirmaddaa nu jabeessa osoo yeroon hin dabarreen jedhama. Daansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Warmaketanaan ashurrubbaa jalani Ashammi ashubbee kooya shubbee galani warmaketanaan ashurrubbaa jalani. Dhaggeeffattoota keenya oduu cabsaa edda istuudiyoo seenne nu ga'e qabna. Waraanni bilisummaa zoonii lixaa keessa socho'uu kaleessa galgala humna waraanaa wayyaanee magaalaa Qaaqee qubatee jiru irratti tarkaanfii fudhate. Maddeen keenya akka nuuf himanitti humni wayyaanee kun tarkaanfii uummataa danquudhaaf kan galma bulchiinsa magaalaa Qaaqee keessa qubatee ture. Tarkaanfii weerara halkanii kanaan humni wayyaanee addaan faca'ee akka ture maddeen keenya nu ibsaniiru. Lolii fi dhukaasa halkan guutuu kan itti fufe yoo ta'u humni waraana wayyaanee guddaa gara sanatti dabalame akka ture warri jaan argannu himaniiru. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kun uummata naannoo akka gammachiisee jirus hubatamee jira. Miidhaa ilaalchisee ammaaf odeessa guutuu hin arganne. Gama kaaniin hooggantoonni paartilee siyaasaa addawaawii arfan har'aa ibsa kennanii jiran. Isaanis OPDO sochii dimokiraasawaa saba Amaaraa akkasumas kan uummattoota kibbaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay kan bakka bu'an akka ta'e hubatameera.
Hooggantoonni kunneen karaa miidiyaa mootummaa dhiyaachuun ibsa kennan keessatti hidhamtoota siyaasaa himannaan itti baname akka himannaarraa kaasu ibseera. Eenyu fa'aa akka ta'an addan baamne. Kanaan dura garuu biyyattii keessa hidhamtoonni siyaasaa akka hin jirre himaa turuunsa kan yaadatamu. Kana malees mana hidhaa ilmaan Oromoo fi ilmaan cunqurfamaa keessatti dararamaa jiran maayikalaawwii akka cufan ibsanii jiran. Biyya Jimmaa wayyaa baajibaarii dalachogaa wayyaa baataleelo. Ija jibbaane kana ilaali jaalalaga wayyaarana beeko jaalalaga wayyaarana beeko abbaa fiixaa eegaa joobirimi akka rajaa wayyaa jesiisaye afaan ulaate gamas wayimi waasittasa wayyaa seesokaye waasittasa wayyaa seesokaye ishurururu obsikayati yabareedu jimmaa walargani lolu wamasitu naga. Kun qophii mala jireenyaati. Qophii mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa mala jireenyaadhaa keessatti keessummaa biyya United Kingdom kutaa Wales irraa keessummaa qabnaa. Keessummaan kun ufumaa akka barsiisu hiree kenninaa fi wanti irra mari'annu namni hajame namni hajaa harkaasaa qabu waan godhuun dhabu. Kana jechuun maatiin qabsaa'otaa warri darraa bilisummaa Oromoo qabani karaa isaan keessa deeman walirraa barachuuf waa isaan ganda adda addaa biyya adda addaa keessatti godhani hedduu isaa wal fakkaatuu fi yeroo adda addaa namoota akkanaa kanneen finneeti akka namni irraa baratu karaa isaan deeman kana akka argu isarraa waan isaan keessa deeman kanarraa akka waa wayyeessu jechaa fi gaafii deebii kana godhaarra mala jechoo mala akka walii dhoofnu jechoo mee keessummaa keenya barsiisii gabaabamatti mee eenyuun akka taate eessa akka jiraattu maal akka hojjettu akkamii akka guddatte mee gabaabsiitii uummata keenyatti dhaggeeffattoota keenyatti nu ibsa. Tole ulfaadhu maqaan kiyya Daddaboo Dhaqqabaa Waari'oo jedhama. Ani kadhaldhee guddadhe Oromiyaa keessa kibba jiddu galeessaa naannoo Shaashamanneetitti dhaladhee guddadhe. Barnoota illee utuu biyya hin bahin dura achuma biyya keessatti baradhee hagaa jalqaba barnoota seenaa baradhee taansee barnoota hooggansaa hagaa isa afaan Ingiliffaan Masters of Business Administration jedhamu achuma baradhee fixe haalli keessatti guddadhe haaluma ijoolleen Oromoo keessatti guddataa jiraniin waan adda ta'e hin qabu waan hundumaa miidhamaa dararamaa hidhaatu fi kana fakkaatan kanneen akkuma maatiin qabsaa kamiyyuu keessatti dararamu haaluma san keessatti guddadhe yeroo ammaan tanaa duratti maqaa dhoofte biyya United Kingdom kutaa Wales magaalaa Newport jedhamtu jiraadha. Ijoollee kiyya waliin jiraadha haadha manaa qaba daa'imman lama. Akkasumas hojii adda addaa hojjetuun fi maatii kiyya horadhaa barnoota illee hordofaa jira. Hedduu bareeda mee Oromummaan tun si maali? Maali inni akkami ibsitame? Ammoo Oromummaan tun naaf waan hunduma. Oromummaan naaf waa'ee mirga ofiin murteeffachuuti. Oromummaan naaf mirgoota namummaa sanniin mirga dubbachuu, mirga hiree ofiin murteeffatu, mirga lubbuun jiraatu, akkasumas immoo mirga mootummaa ofii gadhaabatu, mirga ilaameen jiraatu, mirga aadaa ofii, afaan ofii dagaagfatu, amantaa ofii shaakaluu fi kan kana fakkaatan. Walumaa galatti Oromummaan anaaf haala yookaan isa Ingiliffaan framework jedhamu. Frameworkii addunyaa kana ittiin ilaalu namoota waliin hariiroo an qabaachuu danda'u, hariiroo sabni kiyya qabaachuu danda'uu fi akkasumas walitti dhufeenya namootaaf qaamota garaagaraa waliin uumadhu hundumaa keessatti kanaa fi qajeelchuu wixinee Oromummaaf sani haala kanaan laala jechuudha Oromummaa.
Oromummaan kun namoota adda addaa hulee adda addaa geessiti. Waan gaarii irra haa ta'u, waan hamaa irra haa ta'u. Oromummaan tun maal fasi goote yookaan eessa fasi geessiti? Haala jiruuf jireenya kee ittiin karoorfatanii. Anaaf bifa sanii ilaala. Oromummaan naaf haala guyyaa guyyaatti ittiin jireenya kiyya jiraadhu. Oromummaan anaaf haala addunyaa kan ittiin ilaalu hiriiroo namoota na waliin jiraatanii ollaa kiyya waliin haala itti maatii kiyya waliin jiraadhuu fi akkasumas saayiboottan kiyya waliin jiraadhu hundumaa kan framework godhu kan qajeelchu sooftiweerii oromummaa kana waan bakka hedduu nama geessuu danda'a. Namni tokko dhalatee guddatee haga duutti waa guddaa waan hedduu keessa darbaa. Kanaaf haaluma saniin bakka guddaa nama geessuu danda'a. Kanaaf gabaabamatti daa'imummaa irraa kaasee haga amma ga'utti bakka adda addaatiin naga'eera jechaadha oromummaan. Hidhamuu irraa kaasee, tumamuu irraa kaasee, akkasumas immoo akkuma maatii kaawwaniitti akkuma nama kaawwanii Oromoo kamittuu ciminaan hojjechuu dararamni yeroo namatti baay'atu sadarkaa saniin haala saniin yoo ilaalle bakka adda addaa nageesseera jechuun danda'a. Akkasumas immoo dhugaa dubbachuu fi carraas bana yeroo waan tokkotti morkatanii hojjetan sadarkaa adda addaa nama geessuu danda'a. Kanaaf gabaabumatti Oromummaan ana manneetii hidhaa wayyaanee irraa kaasee haga masaraa mootummaa biyya Yuunaayitid Kingdom dhaquutti nageesseera jechuun danda'a. Mana hidhaatitti maal fassi mudatame namoota adda addaa achi keessatti wantis gaaris wanti hamas wanti irraa baratanis wanti hin jiraame waan qaraa hubannoo qara hin qabne argatiiti haa ta'u mee mana hidhaatitti muuxannoon mana hidhaa maal fakkaata mee? Muuxannoo mana hidhaa kana keessaa shafaxaa kamiin akka siif himu hin beeku. Wantootuma keessaa yaadadhu sitti himaa tokko ka hidhamuu ka jalqabaa tokko yoo sani umriin kiyya waggaa 14 akkas daa'ima ijoollee bara naannoo 1996 na fakkaate amma sirriitti illee hin yaadadhu. Wayitii sani haaluma amma biyyatti ta'amaa jiru laaluun agartee ijoollummaa saniin morkadhee ka'ee waraanatti makama jedhee deemee ture. Utuma haala hin qoranne jechaadha amma irra taa'ee yoo laalu. Kanaaf yeroo sanii naannoo Gindhiir bakka Gaasara jedhamtu takkatti hidhamee ture. Nama poolisii biyyattii san eeguutiin jechuun. Wayita sanii wanni na dhibu amma keessatti wanni guddisee namaa lalchiisu ammas haala haalli justice system biyyattii san keessatti maal akka fakkaatu akka guddisee nama raajeffachiisu jecha daa'ima waggaa 14 ta'ee maanguddoota waliin na hidhan yoo sana tumaan jira waan hundumtu jira. Garuu mana hidhaa san keessatti waan jireenya kiyya booda jiraadheef bu'uura guddaanaaf ta'uu danda'u ka achitti na mudate. In fact wantoonni wayita san mana hidhaa san keessatti maanguddoota baay'eetu turan kan hidhamanii jiran. Kanaaf haala kiyya itti daa'imummaan kun maal godhuu fi as dhufee akkasumas immoo maal godhuuf daa'ima kana hidhan jedhanii guddisanii ofiin naqamanii turan. Tokkoffaa wayita sanitti gartee qeerraa guddisee fagaadheeraa warri dhageeffattoonni beekan tilmaamuu danda'an Shaashamannee bakka itti dhaladhee naannoo Kuyyara jedhamurraa kaasee badee Gindhiir hedduu fagu. Kanaaf guddisanii waan raajeffataniif ofitti naqamanii mana hidhaa san keessatti barnoota guddaadhaa kennani. Haga ammaa wanti na biraa hafne. Jaarsonni suni utuma waliin haasofnu akka addaatti jaalala addaanaaf natti agarsiisanii turanii gorsa guddaa na gorsanii. Gurba laali jedhan sabni keenya guddisnee miidhamneerra. Nama gadi taaneera wanti akka miidhamnu taasise wanti sababni diinii nurratti roorrisuu fi waan nuyi bilisummaa kennaa fi kanaaf isa kana godhuu fi ijoollee daa'imman akka keettii kan irraa hunni eegamu guddaa waan gootu sammaraa fi xaambaafachuu fi mee dura deebii galii barnoota kee baradhu haala saniin gaafa guddattee agartee isaan daa'imummaa waggaa 13 qofa laalaaran yeroo san waan baay'ee saba keetiif gumaachuu dandeetta ka jedhu.
gorsa guddaa naa kennanii boodarra erga bahee yeroo dheeraa waan hin qabneef gaggabaabsee sitti maara. Bahee galee maneedhaati wanti raawwatamu erga raawwatamee bahee booda barnoota kiyyatti akka jabaadhu na taasise. Tokko sani muudannoon maneedhaa keessatti kolleejii waggaa lamaffaa ta'e natti fakkaata ammas qabannee hidhamnee turre. Ijoollee waliin wayita Finfinneen magaalli guddoon Oromiyaadhaa Finfinnee yuunivarsiitiiwwan kolleejiiwwan adda addaa keessa barattoonni jiru Fincillee yeroo sanis qabamnee hidhamnee turre. Innis carraa guddaa nu uume haala san keessatti hidhamuun ijoollee naannoo adda addaa irraa dhufan. Oromiyaa kaabaa, kibbaa, dhihaa fi bahaa giddugalaa walitti dhufne. Manni hidhaa sun carraa guddaa nuuf uume. Akka caalaa walitti hiiknu, akka caalaa qaramnee baanu taasisee jechuudha. Kanaaf hidhaawwan keessaa gara caalu miidhaan akkuma jirtu ta'e carraa inni nuuf uumetu yeroo hundumaa akka yaadannootitti sammuu kiyya keessa ta'a. Aga biyya United Kingdom dhatte kanallee ganda Queen illee dhattee ta'anii mootummaa maal godhu dhattee akkamiin dhattee maal goote mee warra waan lugusummaa kanallee hin jaalattamu attam ganda Queen fi King kanallee dhaquu feete. Lakkisanii anuu achumatti uf arge akkamitti akka dhaqeen beeku. Asitti illee dhuguma mana masaraa mootummaa dhaquu qofaa miti hidhaallee argeera biyya kanatti. Isa boodatti si deebi'a. Masaraa Buckingham Palace akkamitti dhaqe? Atitti dhaquu danda'e wayita biyya kana dhufee calqabarraa akkuma biyya kana seeneen koolugaltummaa gaafadhee iyyannoon kiyya akka koolugaltummaa haga ilaalamee murteen itti naaf kennamuu fi gartee yeroo fudhata. Yeroo sanitti dhaabbata British Red Cross jedhama. Yeroo hiikamu sirrii haa ta'u haadhiisuu hin beeku dhaabbata fannoo diimaa jedhama. Isaaniif piroojeektii tokko irra hojjetaa ture. Karaa piroojeektii ani irratti tola ooltummaa hojjetaa ture sanii afeerraan dhufe bakka Buckingham Palace jedhamutti waggaa waggaatti dhaabbilee tola ooltotaatiif paartii jedhama. Maaliif jennaan tokkoffaa waa lamaaf godhu shaakala tola ooltummaa guddisanii jajjabeessanii lammaffaa ammoo akka an tilmaamutti Prince Charles inni jedhamu ilmi silaa gartee amma aangoo mootummaadhaa fudhate jedhamee eegamu kun ilmi jaartiidhaa jechuudha. Boordii British Red Cross kanaati. Kanaaf wantooti haala garaagaraatiin wal keessa jiranii gabaabumatti karaa hojii tola ooltummaa affeeramaa ture saniiti achi seenuu danda'e. Naafonni guddaan isaa miti bakka isaan dhaquu yookaan immoo masaraa mootummaa keessatti affeerraa dhaquu osoo hin ta'in yeroo sanitti carraa guddaa kanaa kenne aadaa fi eenyummaa Oromoo akka calaqqisiisuu fi carraa naa kennee ture. Uffata aadaa uffadhee dhaqee namoonni baay'een dinqisiifatanii laalu turan. Maal uffanni kun maal inni aadaa isaati yeroo naan jedhanii carraa naaf bana jechuudha. Akka ta'ee eenyummaan kiyya maal akka ta'e akkasumas immoo Oromiyaan kun biyya eessatti argamtu maaliif yeroo baay'ee namoonni Itoophiyaa fi Oromiyaa ol keessa fuudhanii haasa'anii ka jedhu kana dubbachuudhaaf carraa guddaa naa kennee ture. Ani kallattii sanii ilaalasan. Gara kaaniin duratti maqaa siidhee ture hidhallee argeera sii jedhe. Tarii social media kanarratti daddabarfamaa ture yeroo darbe baatii Maarch keessa natti fakkaate. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaadhaa as magaalaa jiraadhu kana rasaasotaa fi deeggartoota isaanii waliin walgahii godhachuuf. So walgahii san jarri dursanii qopheeffatanii turanii booda irra akka ta'ee hin dhageenye yeroo dhageenye dhayinu so challenge gochuunitu nurra ture gara kana. Uummata lafarraa buqqisaattanii uummata ajjeesaa jirtanii nullee isintu tumee biyyaa nu ari'ee asittuu kun amma ammoo jettanii lafa uummata keenyarraa buqqiftanii ariitan san gurguratuuf dhuftanii jennee challenge goone
walga'iin isaanii akka jalaa fashalu taasifame. Aarii walga'iin isaanii jalaa fashaluu saniin himannaa nutti dhiyeessanii anatu himatame yoo saniin yeroo gabaabaa fi waajjira poolisii akka turu taasifame. Boodarra dhimmi sun qoratamee ani gabaabumatti mirga yaada ofii ibsachuu yookaan freedom of speech isa jedhamu san fayyadamte malee ati waan balleessite hin qabdu jedhanii gana dhiisanii dhimma san ammoo fudhatuuf hordofaa jira. Gabaabumatti waalachuu argeera siin jechuu barbaadeeti. Ati maaliif Itoophiyaa kana didda? Jechuun Itoophiyaan kun mishaamire maaliif ati yeroo baay'ee Itoophiyaa silaa akka salphatti ibsuu dandeettu dhiiftee innaa maraa Oromiyaa jetteeti Oromiyaa kana ibsuu daqiiqaa 4-5 sirraa fudhataati. Maal godhu waliin rakkatta? Maal godhu waliin rakkatta? Sababni waliin rakkadhuuf bara Itoophiyummaan kun waan narratti fe'ame. Waan osoo hin ta'in saba Oromoo guutumaan guutuutti waan irratti fe'ame. Seenaa duubatti deemnee yoo laalle uummanni Oromummaatu cabe. Humna qawweetiin warri Itoophiyaa yookaan warri Habashaa kun waan gootummaa Oromoo caalaniif osoo hin ta'in jaarraa 19ffaa keessa bara 1884 keessa ragaaleen seenaa akkuma argisiisanitti warri mootonni Abyssinia the Scramble for Africa isa jedhamu the Berlin Conference yookaan koloneeffattoonni Awurooppaadhaa yeroo san bara 1882 fi 1884 jidduutti waliigaltee godhatanii koottaa ila uduma waliin loliin nu waliigalte maan Afrikaa tan addaan haa ciccirannu ka jedhu konferensii guddaa tokko godhatanii turan. Yeroo sanitti ragaaleen akka argisiisanitti mootiin biyya gurraachaa ka konferensii san keessatti qooda fudhate yookaan hirmaate mootii Minilik qofa. Isaan humna meeshaa waraanaatiin of ijaaruu waan barbaadaniif qawwee jararraa fudhachuuf. Jarri immoo qawwee itti hidhanii namni doofaan yookaan akkuma qawwee fudhanii jalleessatti kennu jechuudha. Qawwee sana akkamitti akka fayyadaman beekan. So wanti isaan argatan sun akka uummata Oromootitti duulan birmadummaa Oromiyaadhaa akka cabsan humnaan akka Itoophiyaa keessatti galchan taasifameera jechaadha. Adeemsa yeroo Oromollee ta'ee namoonni seenaa kanatu beekanis hin beekinis dogongoraan agartee akka Itoophiyaatti of ilaalan baay'eetu jira. Kenneenyaa bara namni yeroo irra deddeebi'ee si cunqursee ogeeyyoonni saayikolojiidhaa Stockholm syndrome jedhaman jedhanii kaa'an jechuudha. Santu naquuqa guddiseeti. Kanaaf yeroo hundumaa garaagarummaa Itoophiyummaa fi Oromummaa jidduu dubbachuullee barreessullee kanaaf jaalladha. Jilmaa irraa gara Chirshaaroo deebifnee Itoophiyaa kana. Chirshaaroo yoo deebifne waa Oromoo kana akka naf fakkaatutti waa hedduu amma nama adda addaa yeroo gaafadhee wanna jedhu amma ati akka nama tokkootitti rakkoon kan kee maqama Itoophiyaa jedhu kanammoo waan isaan uummata kiyya keenya qabataniif moo waan ammaa tanaa qixaa uummanni ija tokkoon hin laallee maqaan kun uummata tokko ija tokkoon akka hin laalle dhooggumoo Itoophiyaa haaroftii yoo ijaaramte yoo qircaa fakkeenyaaf amma qircaa godhanii deebanii waliin qalatanii biyya tana waliin qalanii walii ijaaraniiti. Itoophiyaa yoo jedhanii leele rakkoma sitti ta'amoo mee bakka kami bakki rakkoo sitti ta'e bakka kami bakki amma furmaata hin ta'a jettee bikkitu. Mee amma fakkeenyaaf siin jedha amma warri amma nu garboofatu waan amma silaa Oromoon dhiyeessuu miti silaa kan nu miidhee isaaniimi ka warri amma angoo harkaa qabullee isaaniimi amma warri kunniin ka'ee waa akkana isin miineerraa kanaaf dhiifama ammaan booda nu martinuu nagaa waliin jiraannaa. Isinillee Oromiyaa bulfadhaa nullee Tigraayeen bulfannaa Amaara bulfannaa maalii bulfannaa gubbaa irratti ammoo wal dhufnee wal bulchinaa jedhanii karaa isaaniitiin lakki waraanni kunillee haa dhaabatu waraanni kun TPLF fi waraanni United Nations
Okay, ammoo Afrikaa Yuuniyeenii seeneeti transitional governmentiin dhaabateetiin wanti kunniin qajeelatti haa deemuu jedhan ammallee Itoophiyaa sana jibbiteetuma ammallee Oromiyaa jettamu attami waan kana jechuudha. Gaafiif deebii kana waliin godhaarru dannaboo dhaqqabaa waari'oo biyya United Kingdom irraa gaafiif deebiin kun torbaan itti fufa hagasiif yeroo gaarii. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.